بالله كم تستطيب القروح ويبرأ جروح الكسير بالله كم تستطيب. بارك الله فيكم. وري مينيسوتا دا انغفني غرتي حواسا مسلم اورمو دا خا بيفرنجي خيسا قبتو مينيسوتا رجرا مينيسوتا نرى دلغا قدا سنر ايغما اكا اماماتي اكا شيخاتي اكا درساتي اكا افوشا اكا غرتي حواساتي اكا دردراتي اللي هندنا ما يشو نيل التسا خاتني مني هدادا خكينيا دا نموني بيتن الرجب الريد دفنه ترتيبا نمن هدان مني كوني هدان سالين دغونغورا جنة قربان كوني اسلام ما سادورا اكا اندي غرتي وان وانجالا كريمينالا خنا جالغو هم بينو نتي ايجي اسلامي بودلي وان كان نجالغا هم بينو مسجد دفه نقراس جاني تكاومتا خيسة تاين نقراس جاني inni immoo nama gartee mootummaa Itoophiyaa jirtanarratti shira yaadurraa ta'e jechuudha. Nama hamtuu yaadu nama mootummaa gartee diiguu fadurraa nuti kanatti hin beeynuun Sheekh Anwar ammoo nama wayyaanee diiguu irratti zamana dheeraa online irratti gartee irratti dalagaa ture jechuudha. Mootummaa wayyaanee dura dhaabbachuu ture namoonni beekan waan isinitti himnuume kun obboleeyyan keenya waan isinitti himnuume namoonni beeka waan kana. Kanaafuu nama mootummaa amma jirtu tanallee jijjiirama kana gartee akkan gufachiisne akka if dura tarkaanfatu akka nagayaan deemu je'ee yeroo hunda mootummaa tana deeggaru turerraa nama jijjiiramaa dalagu Sheekh Anwar nama jijjiiramaa dalagu jirurraa mootummaan keenyaadha siyaayidii haa ta'u dogongoraan qabde ammoo gaa arraan tana guyyaa nama buluusaati mana hidhaa kana keessatti bakkitti mana hidhaa nama hidhan san mana rakkoodha ibaadaa isaatiif hin ta'u salaata isaatiif hin ta'u jechuudha bakkatti namni salaatuumi if jala fincaana namni kuni achi keessa kaayanii taa'u jiraniin waan usnee laalluumi obboleeyyan keenya waan nuti ammaan tan usnee laalluumi warri Minisootaa haatii gartee warrisaalleen dhalanii beekaa olmaa jiran nam tokkolleen biran jiru jechuudha. Ilmaan shanii wajjiinii biyya baqaasan keessa taa'u jirti jechuudha. Yeroo hawaasni muslima baali Oromoodhaa nagaya harkasatti ulamaan ta'e tuqamuun qabdu jechuudha. Kanaafuu ammallee warri Kanadaa keessa jirulleen Torontoo fi Ottawaa keessa jirtan lafaa haa warri Austraaliyaa illee akkasumatti haati ambaasii dubbisa ambaasii Itoophiyaadha jechuudha. Yoo haane malee dubbiin gurbaan fidee gartee isaan gaddaafe dubbii laaftuudhaami akkanan laaftu bira kutuu hin qabnu dubbii akkanan nuti laaftu bira kutuu hin qabnu nama gartee mootummaa Itoophiyaa diiguudhaaf achi keessa taa'utu waan kana filima kana irratti dalagee fidee gaddaafeen jechuun waan inni hin beeynetti jechuun waan inni hin beeyne waan inni quban qabne irraa hin beeku waan kana dalagaa silaa beeke gurbaa kana fitti illee hin dhiyeessu jechuun isaa wajji hiriiroo qabdaa ja'anii qaban mootummaan Itoophiyaa kan raqqabuu dandeeyse mootummaan keenyaadha nama mootummaa Itoophiyaa diiguu jechuudhaan Sheekh Anwar qabdee jechuun dogongoraan qabde Sheekh Anwar ammoo nama mootummaa Itoophiyaadha deeggaru jirurraa bira dhaabbadha fandii baasaa waan abiyyi doolaara takka warra gartee biyya faranjii keessa jirtan doolaara takka guyyatti nuu kannaa nama jee hoggaan dijee waan kana hojiirra oolchaa jee nama dubbaturraa Sheekh Anwar jechuudha. Mootummaan keenyaadha nama mootummaa Itoophiyaa diiguu qabnee jetti inni immoo nama mootummaa Itoophiyaa wajjin dalagu jirurraa kana laal wanni gartee wal hubachuu dadhabne kanaa jecha Torontoo keessa warri gartee qubatulleen warri Ottawaa keessa qubatulleen warri ammallee Riyaad keessa jirtan biyya Arabaa keessa jirtan lafaa haa
خانه سجلي تو قبنا فيتشو cubbuudhaan qabame jechuudha cubbuudhaan qabame waan sirriirratti hin qabamne dogongoraan mootummaa keenyaarraa argame nama gartee mootummaa keenyaa hojii dalagu jirurraayi baqataan baqataan booranni gaafa beele nama gartee horii uummatarraa guuree achitti gargaaruu ture gaafa lammiif ja'an nama gargaaruu ture nama mootummaa kana cinaa dhaabbachuu jiru ammoo akka isaan itti qaban nama mootummaa kana diigooji dalagu jiraa jaanii qaban jechuu oggoo akkana jaame dubbii laaftuudhaami akkanumatti kaanii nama gadhiisuudhaami warri minisootaadha obboleeyyan keenya sheekan keenyaa fi hawwanilleen lafaa kaa'atii dhaqaatii dubbisaa kaansilara jechuu dhiibbaa akkatti godhu warri keeniyaa keessa jiruus ambaasii Itoophiyaa dheeyxanii dubbisuu qabdan warri Awustiraaliyaa jirtaniis Siidnii jiraattaniis deemtanii dubbisuu qabdan warra gartee Siidnii jirtan Awustiraaliyaa warri Awurooppaa keessa jirtaniis hin taa'ina ka'a deemaati ambaasii Itoophiyaa dubbisa sabaa isaaniitiin qabamee jechuu mootummaa Itoophiyaa diiguu jirtaadha wanni waan laaftuun laallee bira dabarruumi obboleeyyan keenya yoo waan takka adii godhanii addeessanii namatti himan malee dhodhoo isaan hin taatu kanarratti kagartee waan quban qabne qaban lafaa haati sagalee ta'uu qabnaaf jechuu sagalee haa ta'u obboleessa keenya kanaaf jechuu nusraadha diiniif nassaruudha qaraatiin dhaamte jechuu ta onlaayiniidha in tansurullaha yansurukum ja goytaan quraanatti in tansurullaha diin rabbiif tumsu jechuun diin rabbii quraanni ol ka'ee kophaa isaa sin qaraasu namaas si qaraasisa nama quraana si qaraasuu qabame jechuu nama shari'aa sitti himuu qabame in tansurullaha yansurukum insha Allah illeen jenne yoo arra kaane taraa daqiiqaa sa'a gabaabduu keessatti gartee bahuu dandayachu laakiin maal fadha haqiiqaa lafarra fadha haasoo Facebook son taane haasoo gartee onlaayinii son taane ka'anii namni waan daddeewu godhu warri Siidnii jirtan Awustiraaliyaadha dubbisa warri Otowaa jirtan dubbisa warri Minisootaa jirtan kaanselara Minisootaadha dubbisa ka Itoophiyaadha akka kanagaattis nutis irratti dalaynaa jechuudha male haasawnee gallee taa'uudhaami dubbiin ulfaattuudha mootummaan keenyaadha mootummaa Itoophiyaatiin eege jechuudhaan isa qabje jechuudha waan laaftuun laallee bira dabarruumi ummanninis hanga isa qoratanii gadi dhiisan akkanumatti gartee qabaleen taane daga kaffitanyaan taane mootummaarraa qaama ol'aanaa isa qabe qaama irraa gubbaatu isa qabe jechuudha akkana dafanii gadi dhiisan firdi beetii dhaaban mana murtii dhaaban maal goota keenyaarraa jaaniin waa hedduutti haasan jechuudha kanaachi usnee taa'uun qabnu waan onlaayinii irra dubbachuumi namni qaamni kuni laalchisu hundi kaanee warri Awurooppaa keessa jirtan warri gartee Awustiraaliyaa jirtan Kanadaa jirtan Ameerikaa jirtan akkasin labaa ka'uudha keessaafuu akka ijaatti namni laallu warra Minisootaati jechuudha kaansilarrii isin bira jira itti kataba nama mootummaa Itoophiyaa hojii dalagu qaban jarri dogongoraan qaban dogongora wanni kuni sirriidhaami kanaafuu obboleeyyan keenya du'aa illee ashra al-awaakhir keessa jirra ashra dhulhijjaa keessa jirra guyyaa rabbiin gooytaan itti kakate guyyaa jabaa guyyaa ulfaataa wal fajri wa layaalin ashri khurnan dhulhijjaatiin kakadhe jee gooytaan guyyaa kana keessa jirra guyyaa jabaa kanallee harka keeysan gara samiidhaa ol fuudha arra shayaan warra obboleeysaaf eenyu qaba warra biyya faranjii qaba hawaasa muslimaa ka biyya faranjii keessa qubatu ka biyya arabaa keessa qubatu obboleeyyan isaa kana aaliin isaa kana firri isaa kana eenyu dubbataaf haati isaa nama gudda abbaan barana du'e eenyu ka'ee dubbataaf eenyu dubbataa jechuun
ayyoosaatu qobboorraa dhuftee dubbatti nama guddaadha isii kee dubbata waan kana qobboorraa dhuftee minisota dubbatti ayyoonsaa kanaaf nuti eenyu sagalee taaf nuti jechuudha obboleeyyansaa dubbataa fi eessa jiran dandeettii kamiin achi dhaqanii dubbisuu danda'an jechuudha nusraadha nusraa diinii nusraa amantii islaamaatii islaamummaaf tumsuudha wanni kuni akka qaraatiin hin dhaabbanne godhuudha sababaa taanee mana hidhaa keessaa baasuu qabna ka dandeenyu du'aayidhaan ammallee ni beeytan waan takka takkallee nu barbaachisa maalleen illee nu barbaachisa qabeenyaan nu barbaachisa namni kun guwaachi ba'uuf deemu jechuu qabeenyaan nu barbaachisa makiinuma dhaqanii firjibee jirti dubbatanuu koortii san dhaquuf makiinaa barbaachisa waa hedduu jira jechuu nama jala deemu kanaaf maallaqaan barbaachisa osoo waan biraatiif hin taane gaazuma kanatti naqachuu waa hedduun nurraa barbaadaa jechuu kanallee itti yaannee waan biraatiif osoo hin ta'in namuma gartee dubbiisaa jala deemu keeniyaa keessatti naayiroobii keessatti nama kanaaf gaaza naqnee makiinaa kireessinee makiinaa kiraa laallee fi akka inni yaadda'une nyaata isaa goonee fi dubbiisaa jala deemanii akka baasan jechuu dalagaa guddoon nu eeggata obboleeyyan keenya in tansurullaha yansurukum in tansuru diina allah diina rabbiif kaanee haa tumsinu qur'aannii fi sin qaraasu namni si qaraasu sheekanii jechuu kanaaf dogongoraan qabame ni beeyna ammoo namni qabe qaama mootummaarraa ol aanaa qabe akka lallaaftuu namni haasee baasuu sun taane dhiibbaadhaan bira dhaabbachuu qabna haganaadhaan dabarfadha du'aayinis bira dhaabbadha waan amma dubbanne kanallee akkamiin makiinaa kireessinee dubbiisaa nama jala deemu nama saniif gartee waan inni barbaachisu goonee fi koortii guu dhaabbatu bira dhaabbachuu mana hidhaallee dhaqee achitti nama isa laalu godhuu qabna jechuu uslee taa'uu hin qabnu obboleen keenya nama nu barbaachisaa jechuu ani asuma irratti hin gabaabadha insha Allah بالله كم تستطيب القروح ويبرأ جروح الكثير الجريح بالله